Yooyyaa maatii keenya maatii jaalalaaf maatii suuraa miidiyaadhaa akkam nagaa jirtu. Nagaan fi araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechaa har'a waan gaarii tokko qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Innis jechoota gorsaan guutaman, jechoota babbareedoo nama onnachiisan akkasumas ergaa babbareedaa qabanii fi gorsa babbareedaa qaban qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Viidiyoo kana hamma dhuma isaatti hordofaa. Warri subscribe hin goone chaanaalii kana subscribe nu gochuudhaan tumsa keessan nutti agarsiisaa isiniin jedha. Namni qabeenya walitti qabatu tokko malkaa mataa isaa qofa uuma. Barreessaan kitaabaa garuu malkaa namni marti daakkii baruu danda'u uuma. Darbuun kee eegan oolle galaa dhalootaaf hojjedhu darbi. Hiriyaan waan hojjette maratti si jala deemee harka siif reebu hiriyaa otoo hin taane gaaddidduu keeti. Namni akkasii yoo balleessites harkuma siif reeba, yoo tolchites harkuma siif reeba. Utuu harka siif reebuu boolla rakkinaatti kufuu kee yoo argus akka harka siif reebu hin dagatin. Hiriyaan akkasii hiriyaa otoo hin taane gaaddidduu keeti. Gaaddidduun kee yoo teessu ni teessi, yoo kaatu ni kaati, yoo fiigdu ni fiigdi, yoo kuftus si duukaa kufti. Kanaaf hiriyaa otoo hin taane gaaddidduu kee ta'uu bari. Utuu deemaa jirtuu namni yoo si gufachiise galateeffadhu bira darbi. Gaafa gufattu deemsi kee isa duraa caalaa dabala. Isa duraa caalaa imala keef immoo of eeggannoo goota. Kanaaf gaafa namni si gufachiisu waa lama bartaa beeki. Tokkoffaa saffisni ittiin deemaa jirtu ni dabala. Lammaffaa imala kee dheeraa deemtuuf of eeggannoo goota. Kanaafuu namni yoo si gufachiise galateeffadhu bira darbi. Namoonni tokko tokko kaleessa waliin waan baay'ee dabarsitee har'a yeroo guddatanitti yoo isaan argitu akka namas hin beekne ta'u. Gochaa isaanii kanaan aaruu malta. Wanti beekuu qabdu garuu ati eenyummaa kee waan hin jijjiirreef ofitti gammadi. Guddina eenyummaa kee kaleessaa si gufachiisuu manna rakkina kalee sana wayi. Nama maallaqa qabu gorsuun ni ulfaata. Yoo itti dhiyaatte bu'aa keetiif akka barbaaddu si si'a. Yoo dogongora isaa argitee calliste ammoo sammuun kee boqonnaa si dhoorka. Kanaaf nama maallaqa qabu gorsuun baay'ee ulfaata. Wallaalaa wajjin atakaroo galuun kabajaa ofii ofirraa mulquudha. Tuffatanii bira darbuun garuu of kabachiisuudha. Kanaaf wallaalaa wajjin atakaroo hin qabin. Jaalatamuuf jettee waan hin jirreen akka hin jirreen namatti hin dhiyaatin. Boru si saalfachiisaa, si tuffachiisaa, gatii qabdus immoo si jalaa cabsa waan ta'eef. Hiree argattetti fayyadamtee nama kaleessa wal dhabde irratti haaloo baata yoo ta'e kufaatii guddaaf of kaadhimtee jirta jechuudha. Maqaa keetu jijjiirrame malee si'ii miti. Kanaaf haaloo hin bayin yookiin immoo carraa argatte sanatti fayyadamtee nama kalee wal dhabdeen sana miidhuu hin deemin. Inni carraa siif kenne Waaqayyo si taajjaba waan ta'eef. Dinnicha ho'aa sossobanii yoo nyaatan malee laagaa nama guba. Rakkinnis malaa yoo jala darban malee mogolee nama buusa. Rakkina sitti dhufu maraa malaan jala darbi.
Gaafni ani karaarraa maqe gaafa dandeettii keessa kootii ukkaamsee faana namaa dha'eedha. Balleessaa kaleessaa sanaaf har'a jirma baachaan jira. Kanaaf of argachuun gatii hunda caaluudha. Duraan dursi of argadhu. Waaqayyo gaafa oliis yaadatu jireenya ati ofii keetii jijjiirtu caalaa dubbii ati tasa dubbatetu jireenya kee jijjiira. Jecha afaan kee keessaa ba'utu madaa namaa qoorsa, cabaa namaa fayyisa. Kanaaf Waaqayyo jireenya kee akka jijjiiruuf, Waaqayyo dubbii afaan keetii akka mi'eessuuf fuula Waaqayyoo barbaada. Namni yeroo mara cabaa namaa dhidhiibee fayyisu gaafa ofiisaa cabu sukkumtuun argatu. Utuu gaafa dhidhiibu sana of jalatti nama guddisee gaafa ofiisaa cabu hin rakkatu ture. Ilma dhalchuun du'a mo'uuf akkuma Oromoon jedhu ogummaa qaban namaaf qooduun rakkinna sitti dhufu ce'uuf. Namatti waan mara himuu hin dandeessu. Waaqayyoon garuu wanti dhoksu tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf yeroo mara gola icciitii keetii nama utuu hin taane Waaqayyoon godhadhu. Namoonni tokko tokko akka ofii mirga waa gaafachuu fi dubbachuu guutuu qaban namoonni biroo waan qaban itti hin fakkaatu. Kun immoo ofittummaa fi hubannaa dhabuu irraa madda. Obbaruun ofittummaa obbaafachuuf nama gargaara. Kanaafuu obbaruu yaali. Addunyaa kanarratti namni hin boonye hin jiru. Baay'een namootaa of keessatti waan bo'aniif imimmaan isaanii hin mul'anne malee hundinuu gaaf baay'ee kolfaa gaaf tokko ni bo'u. Kanaaf yoo har'a bo'aa jiraatte si qofattu baatuun hin baane ciniinnadhu. Obsaan gadda sitti dhufu maraa dabarsa. Irriibni boqonnaa sammuuti. Gaafa rafu garuu sammuun koo iskiriiptii barreessee bifa fiilmii ajaa'ibaatiin hojjechuun bariisaa abjuudhaan jedha. Utuu boqonnaa irra jiruu yoo hammana hojjete yeroo hin ramnetti kanaa ol hojjechuu malee akkan hin hojjennee fi danqaa kan itti ta'e ana laataan shakke. Kanaaf sammuun kee waa gochuuf dandeettii guddaa qaba. Dandeettii guddaa qabu kana hojiirra oolchuuf ammuma carraaqe. Hariiroon ati nama tokko waliin qabdu uumaa kee irraa si fageessaa jira yoo ta'e onnee kee qulqulluu xureessaa akka jirtu beeki. Kanaa mannaa ammoo hariiroo sana kutuu si wayya. Namoonni baay'een ni gungumu. Mee gungumuu keetiin dura lafa jirtuu fi akkamitti akka jirtu takkaa dhaabbadhu of ilaali. Gaafa of ilaaltu maaltu jiraa fi maaltu hin jirree adda baafattee galateeffachuu jalqabda. Namni galateeffatu tokko ammoo rakkinna isa qunnamu hundumaa cabsee bahuu fi humna argata. Humni kunis Waaqayyoo isaa irraa ta'a. Kanaaf galateeffachuu bari. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota miidiyaa keenyaa, qophiiwwan keenya har'aa kana fakkaata. Warri itti gammaddanii komentii jalatti nu barreessaa. yuutuubii keenyas sabskiraayib gochuun tumsa qabdan nutti agarsiisaa isiniin jenna. Guddoo isin jaalanna, fayyaa nagaa nu ta'a.